ilmi namaa numa jiraata jedhanii dhiise. Ammoo guyyaan dheengadda akkas nam tokko biraa dhabee rabbiillee garaan jabaate ilma namaa dhiise rabbiin guddaan inni isaaf dadhee ummaan biyyatti imaanaa naqanne illee garaan itti jabaate. Hidhaa taa'uun kiyya rakkoon qabu namuu hidhama. Garuu ilmaan kiyya xixiqqisee mana keessa agabuu ulaa cufatee balatu osoo Oromoon tanuun kun jirtu santuutu halkan irreebu rabu guyyaa rabu ijoollumatti tanaan gatee ijoolleen xiyya hoggaa dhufne mana hidhaa keessa dhufne dhufanii beeloo inni naan jaan. Mana hidhaa kana keessa daabboo goggoidduu abbaa takka takka si kannanii takkitti isa walii qabeetiin ganamaa galgala wallaa itti erguu ture. Haya sanbira darbii gaafa narraa guutamtee ragaa dhabanii islaama bawi naan jaan waasii qarshii 25 kaayee naan jaan. Eenyu qabaadheetti namni qarshii 25 fidee narraa kaaya. Eenyu baaka jettiin dimadda bilbilli isaan harka jira. Idaan gamma bilbilleen naaf hin deebine isaan harka jira. Bu'aanin ta'uu dhabeetiin sababa qarshii 25 waasiisaniif haareetti deebee torbaan tokko hidhaa san keessa taa'e. Si galte alhamdulillah duba rabbiin fatanaaf nama godhaa. Wallaahi jinuma tiyyaa alhamdulillah garuu ijoolleen xixiqqishaan san ani yoon badii qabaadha. Ilmaan xixiqqishaan kun waa badiin qabanii alhamdulillah garuu as gahe galatooma Oromoo jechuun barbaade silaakchi uumaa miti garuu alhamdulillah. Abshir uummata kallee jabaadhu amma nama sanillee namaan kalee dheengadda maqaa keenya kaasisanillee meeboo gaamulirraa hunoo kalumaan si kaasee dheengaddumaan si kaasee harkeen jaanii nama kana ni beeyta. Namni kun bara gaafa ati akka ugguu nama xiqqishoochi ilaalu gaafa ati hidhaa seensanillee footoo ta'e laxxafee hedduu dubbachaa ture maabaraa na tumsee infirraa buuse jee nama akkasiiti kaa yoo xiqqishoo qalbii yoo si galtee cufiin bara maqaa isaa kanaan kaasuun fadhi hin dhiifama. Maqaan kaasii rakkoon qabu keessaan hin taasisu. Keessaan himaa fi akkasitti jabaadhu jabduu teenyaa maaliif waan isirra geessituun taate if duuban deebifnu akkaataa itti waan kana xiqqishoo rakkoon qabu maqaa kaastus abbiyyoodha. Akkas ulfaadhudha galatoomeen dura kaaftee fayyaadee. Abbiyyoodha rabbi jazaa isaa qabalu. Akkas naan jee wallahi eegaan beelee natti dawwalee kuma diidamii shan isaan irraa qabale wallahi. Naahimeetiin waan kanatti tuquun feene ammoo ati narra jabanaan jee aboo an jabeenya tokko nama tokkorrallee hin qabu hanguma kiyya malee waan takka takka waan gaafattii walitti dubbate sanillee natti himee waan sanillee akka gooteef na jee dubbate lakkii boo wanni hin gole waan xiqqoon itti erge ta eerpoortii oduu ta'in tasan duraa sanni yaadame ta'ulaa waan san hundallee nakkaase waan akkanallee muraan sitti himuun siran turreen jeeni amma isatti as deebi'eetiin ani isumattiin inumaa asumaa dhiisee tafiyyaa aboo nama na wayiin sitti ergaa waan kana wali guduunfite waan dandeessu godhiin jaayyuu maqaa isaa kaafte beeyta wannan dhiyaatan maas nama keessaan na dhiyaatu guwaa tolchees guwaa balleessees damiin irra maaliin godhe naan jaabeeyta dhufe akkasii isa waliin dubbadhaa ati amma laal yaa muniraa teenya yaa intala obarraa laal ani oromummaa malee gosaa fi kutaa fi hulaa qe'ee ganda maa hin qabu ni beeyta. Dhiisi kana amma laal ta fuulduraa mariin goonaa jabaadhu anama bakka dalagaatiin jira si arkuu kanaan gammadee wallaahi daqiiqaa 17 dabarseetiin amma warratti ol see'uu deemu siirra fardi dalagaa tanarra jee akkasii caaltuu teenyaas haa jabaattuu caaltuu jabaadhu. Galatoomii ati jabduu akkas sibiilaati caaltuu maaliif maashaallah jabaadhuun siinjaa namni mirga isaa falmachuu qabaa ulfaadhu isin hundinuu galatooma hamza jabaadhaan niin deema. Abdii keenya fayyaa rabbis aamin laal jecha boodaa galatoome jecha boodaa munuraa teenyaa wani jechuu fadhu abbiyyoon dubbisaa yoo abbiyyoon isaaf hin taane muduraa sanirrattiin kaakkaawuntee qabu sanii wajji munuraa dubbisaa xiqqoo waatsaappii kana namaan rakka'in irraa utaalee guyyaa 15 kana beeyta munuraa saniif hin jaa daayirektiin si dhawa. Follow godhi fi munira follow godhadhuuti. Godheetiin jira. Asumaanatti barreessuu dandeessa qaxxataa isa qofatti. Ulfaadhu galatoomii gabbu'ee amma makiinarraa bu'ee ni jira
Ayya ayya جبانا bisanya duga ko قلتوما musa. Ayo fayyata ابشر fayyata dero. ابشر ابشر هيا Caaltu akka gootu Munirani harako amman tana tana qofa osoo hin taane waan dila takka keessa nama dabru dubartii waan dila takka keessa akkas. dabartu seenaa Oromoo keessatti illee seenaan isii immoo as tiktaakii kanarratti ittiin gargaaramuuf yoo ta'e malee asiin himamuun hin maluuf because viidiyoo teessuu qabaachuu qabdi tamura muraa namni jecha hanga barbaadu qofa keessaa fudhatu osoo hin taane bakka intarviin godhe Okay, sun bareeda. yaa Okay. san booda laayiv irratti immoo sun sagantaan gadhiifamti seenaan isii wanti hundi isii akkasumasatti wanti taha asiin ammoo akka gargaaramtuuf waan ati jette bareedaa godhuun. Okay, ni ta'a. Egaa isi mudannoo isii bare booda namni qalbiin jitu hundi gargaaruu ni danda'a waan ta'eef dura interview sana qopheessi. Wallahi guyyaa yoom guyyaa muraasa guyyuma girgirrii kana dura kan inni ishii arge quba qabaadhe naa dawwaltee miseenjaraan qubaa hin qabu ammatuma kiyyarraa nu kaasi guyyaa takka sagalee ta'eef hin beeku hidhamu isi umaa quban qabu anas naan akka tokko keessan tureeti. Laa dhiibbaa wajji jira dhiibbaa wajji jira ani yaadadheen ture dhiibbaa wajji jira namummaatu na dhorke waan biraa himanii. Achi ishiin hubatti hojjaa sunaa hatta bilbilli hundi akka bilbila hunda irraa fuudhanii fi tiktaakiin ishii kun hundi haaraa akkaawuntii biraa akka hin qabu hunda na gaafatte jechuudha keessa dabre because ishiin akkaawuntii biraa hin qabdu nama Saawud Arabiyaa dalagachuu ture akka nama akkaawuntii gamaa gamanaan guddifachuu kanarra dilas numa goomna nuti yaani irratti xiyyeeffannu so amma akkaawuntiin tun akkaawuntii haaraa reefun tana dhibba meeqaan dhufte amma karaa 900 gahuu jirti jechuudha. So kanaafi siin follow godhaati viidiyoo akka seenuu dandeessus ni goosisna namni akkaawuntii guddaa qabdan ammoo hanga 50 akkasillee haa qabdan yoo jiraattan tirfii qabaannan please nuu kannaadha nuu kannaa yoo barbaaddan maallaqa illee rakkoo takka hin qabu ni gurguramte akkaawuntiin ammoo waan taateef sanillee haa godhanii Anillee bitachumaa bira rakkoon qabu ni bitan followerri maatiin bitan. yaa akkaawuntii ni bita akkaawuntii bitachuu danda'a namni gurgurdifatee gamaa gamana oofuu danda'a. Akkas. Mira ati ammoo laal guyyaa isin interview si gootu san miidiyaan akkam ni beektaa? Maqaa namaa parsanaalii isaa as fuutee maqaballeessii qofaan mudannoo ta'e dhageeffadhu. Mudannoo ta'e waan namni dhuunfaa si mudees namuma san dhiista malee haa miidhama sirratti deeme guututti ibsachuu dandeessi. Isiin haasawaa fayyadamuu sirri beekti munira ni haasawaa barbaadu. Deemi waan namni dhuunfaa si godhees numa himta garuu abalu hin jeeyin waa hunda numa himete ka namni baru. Si galtee? Akkas godhe. Tokkummaa fi muneeraa fi obsa qacalee welcome. Dhageessee muneera waan isin jessa galeeti jedha dhageessee. Anima rakkoo mataa kiyyaa malee waan biraatis hin qabu. Waan namni si godhe mudannoo namni sirra raawwatee kadhuunfaa akka gareetu waan hundaati miidhamuma qofa himta jechuudha. Nama immoo maqaa isaanii hin dhoytu bakka akkasitti haasawuti. Amma silkiis hin qabu silkiin irraa fuudhanii silkiin naan deebine maramuuf Addis Ababaa kuttee jedhanii gaafa silkiin sayyoo rabbi naa deebisanii jaallanii eegaa. Tanuma namaatiin seen interview godhe tun mudannoo yeroo keetiiti waan ta'eef yeroo hunda ni taate tun waan baallama qabduuf miti haala asii mijeessu. Gargaaramuu qabdi wallahi Muniiraan wallahi gargaaramuu qabdi mucoon tun gargaarsa uummata Oromoo keessatti illee hedduu aarsaa kabaluu turte. Kanaaf Muniiraan gargaaramuu qabdi akka intala dubartii takkatti. Akka aadaa ilmoo takkatti gargaaramuu qabdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم ورجع سر جرتان كجالي أوبسا توكما مونيرا. سوا. wanni kun amma akkatti jirtu waan keessa jirtu namni mana hidhaa keessa ture mana hidhaa keessa yeroo gabbaa'u ni beektanii silkii ajjijee silkiin harkaa fuudhamtu silkii illee harkaan qabdu nama kana qunnamuuf kontaaktii nama wajjin qabaachuu qabdu waan taateef Muniiraan osoo gartee interviewun illee turuun qabdu takki ammoo interview dura gargaarsiisiin Muniiraan sirruma gargaaramu qabdu dubartii Oromoo dubartii jabduudha. Gargaaramu qabdu keessattuu dubartoonni wal bira dhaabbachuu qabdan akka gartee gijjeetu wal bira dhaabbatan warri dhiiraa ammoo dirqama dhufee isin bira dhaabbata waan taatan please. Guyyaa barbaadanitti isaa barbaadanitti qabaa fi kun amma rakkoo takka qabu wallahi annin jiratiyya. Ati hanga silkiin deebitu qulqullooytu jettee eegin silkii yoo feete akka feete ni turte suni ati waan namarraa naasoitu waan ta'eef yoomiyyuu bakka feete teessee feetu mana mootummaatis teessee rakkoo ta'ee himachuu ni dandeessa miidiyaa irratti. Wanni si daangeessu hin jiru. Akkasii beekuu qabdu. Ammallee wanni si gaafachiisaa hin jiru akka seeratti beekna waan ta'eef seera. Mudannuma ta'eeti himta rakkoo teessan irratti namni sappoortii si godha hunkanuma jechuudha. Wanni biraan jiru si galtee. Akkas bilbiluma jiruun. Amma baatee warri guddinaa amma madaa keessaan wajjin jirti.
sanuma rammaase akkasi gargaaramuu qabdiin jaanilleen qacalee fi tokkummaa obsalleen dubbadha. Irraa gargaaramuu qabdi.